درسي كينيا من رياض الصالحين رياض صالحين الراجج للإنجسا ورقاقاري خجل الراجج باب استحباب وصية أهل المريض بابا جلو جر جتشودا غاري بابا لبتو كفر أفرتمي سديتا فارغينير باب استحباب بابا جالة ما تهوتي أديسة لبسا غري كل سري باب استحباب بابا جالة ما تهوتي وصية أهل المريض آمون ورين نمني الرافيات أبيف دامون warra namni irraa dhukkubsateef dhaamuun jaallatamaa ta'uti. Warra namni irraa dhukkubsate yookaan ilmoota irraa dhukkubsatte yookaan abba yookaan haadha gaariidha duuba aalii namni irraa dhukkubsate sanaa dhaamuu. Waman yaqdumuhu nama dhukkubsataa sana kaddamuuf illee dhaamuun nama dhukkubsaticha kaddamuuf bil ihsaanii gaarii dalaguu isaa dhaamuun. Gaarii hojjechuu ilaahi gara dhukkubsataa sanaatti gaarii hojjedhuga tiraazii bareechii fi dhibbaas tolchiifiiti nyaata illee gideen wata hojjedhuufiiti nyaata gaaraa sanxunni hojjedhuufiga jedhanii yoo madda addaa kana dhaamuufiin akka inni kaddamu kun gara dhukkubsataa sanatti kayrii oolu jechuudha. Wahtimaale ammas baadhadhu azaanni si cinqu azaa dhukkubsataan kun si cinqaaru baadhadhu jedhanii fi dhaamuu. Wasabri alaa maa yashuqqu وفسي جدني دامو في على ما يشك من أمره وان ألفات الرتي أمري سارة أمري دكوساتا سن الله وان ألفات هنديو أفسيغا إغاسي مالي ما القبما جنيني صبر سيسو يتخدم جروسان غاردا وكذا الوصية أكسما اللي دامو أكسما أمس دامو بمن نمجي تشورا قروبة إياته nama dhiyaateef illee dhaamuun sababu mawtihi sababni du'a isaa nama dhiyaateef illee dhaamuun sababni du'a isaa bihaddin akka haddii fa'iif akka haddii gumaan irraa ba'uu fa'iif fakkeenyaa gumaadhaan nama ajjeefamu jira haddiidhaan nama ajjeefamu jira mire nama sababaan du'a isaa dhiyaateef illee dhaamsa dhaamtu jechuudha. Nama ajjeefamuudhaa deemuuf illee dhaamsa dhaamuu. أو قصاص تكان مقصاص بافمو ديمو في الليل أمس دامون ونحوهما وان كان فكات نما دعا ديمو نما جيفمو دا ديمو في الليل أمس دامون جالة ما تودبنا ججو غاري أن إمران بن حسين إمران المحسين الرانسي وديس رضي الله عنهما الله جبنا سلمان الرافقسو أن إمرأة قالتين تق من جهينة جوجو قبيلة جهينة را كانت وهي خويلة تجمع مكاني سيدا قالتين توكو بني جهينة را كانت أتت ندفت أتت النبي صلى الله عليه وسلم إرغم ربي تدفت قالتين توكو وهي حبلة حال الفتاتين قالتين توكو غير إرغم ربي حال الفق أبدون دفت من الزنا ulfa zinaarraa ta'e fudhattee dhufte ulficha abbaan qabu akkasumattee zinaarraa argatte faqaalati ni jettee dhufte yaa rasuulallah yaa ergamaa rabbii asabtu haddan yaa ergamaa rabbii ay fa'altu maa yuujib yaa ergamaa rabbii nan hojjedhe waan haddiin irratti hojjebsiisun hojjedhe zinaa silaa haddiin isaa jechaa ta'een hojjedheeti fa'aqimhu alayya حدين الردابي جتين حدين الردابي وان الدين شريعة نم نزنا أجتك أبو الردابي يا إرقام ربي جتين فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع وامي إرقام ربي وليها أنا إسي وامي فرسي جتشو فريسي وامي نما إسي التعان وامي فقال نجد أحسن طلع أوليبو إليها gara qaalittitti kanaati tola oolii jedheen amma siin deessutti nyaachisi yoo baasi jedheen ulfaan dhufte qaalittiin faayizaa wada'at ogguu isiin immoo deesse jedheen fa'atinii biha isii fuudhii kottu jedheen yookaan obboleessa ta'a namni itti maaru kun aalii isiiti yookaan fira isii ta'a mire tola toliiti hanga gaafa siin deessutti gaafa siin deesse immoo natti fidii gaarii. Achumaanii riwaayaa dheeraa keessatti achumaan qaalittiin akkuma deesseen
mucaa dhiiga baadhattee dhufte jedha yaa ergamaa rabbii an ulfa konarraa baheeraa mucaa da'eeraa anarra dhaabi kaana ajjeesi jetteen achumaan lakki ammallee deebii jedheen yoo har'a si ajjeefne mucaan kee kun hin guddatuuti mucaan kee kun hin duhaati garii ammallee jiraachisi mucaa kee kana jennaan ammas fuutee galtee lammaffaa dhufte jedhan ituu mucaan ammallee nyaatan nyaatiin eegani jabaate yakki ammallee deebii jedheen ergamaa rabbii deebii jennaan gaafa sadaffaa qixxaa harka mucaa keessa keessee dhufte jedhaniin maa'u amma imaanni qabu laal qixxaa harka mucaa keessa keessee yaa ergamaa rabbii amma mucaan kan koos waa nyaachuu dandaheeraati alana haddiinarra dhaabiin ajjeesi jetteen subhaanallah fafa'ala achumaan ergamaan rabbii ni hojjate gaamma haddii sana fa'amara bihaa isiitti ajajebo annabii sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii isiitti ajajee fashuddat achiin ni jabeeffamte alayyaa isii irratti siyaabuhaa uffanni si achiin isii irratti jabeeffame itti marame uffanni kun jabeeffame itti marame maaliifi yeroo dhahamtu kana namni du'uu ka'uun galdaa waan ta'eef akka uffanni irraan saaqamne jecha sirriitti marame uffanni subhaanallah summa amara bihaa eeganaa isiitti ni ajaje ergamaan farujimat achiin cafaqamtee dhakaadhaan cafaqamtee duute jechuudha summa sallaa ni salaate ergamaan alayyaa isii irratti salaate gaafa isiin duutee kaatu achumaan isii irratti salaate ergamaan rabbii subhaanallah achumaan umar yaa ergamaa rabbii jeen maal nama zinaa goote irratti salaattaayii jeen achiin riwaayaa biraa keessatti ergamaan rabbii taabat ni toobattee bar taubatan law qusimat toobaa odoo jidduu warra madiinaa kana keessatti qoodame hunda namaa ga'u odoo toobaa warra madiinaa hundaaf qoqqoodame gahuyyu toobattee bar jedheen hiya ahlil janna isii warra jannataatii bar jedheen ergamaan rabbii rawaahu muslim hadiisa kana odeesse gaarii akkasitti jechuudha nama jechuudha haddiidhaaf of kennu nama du'aaf deemu jechuudha na ajjeesi jedhee nama dha'u haazaa minal iimaan kun iimaana waan ta'erraayi jechuudha subhaanallah gaariidha wasiyyaa godhameef jechuudha baaba kanatti ragaa fidatu maal jennaan du'aaf deemti qaallittiin du'aaf deemti waan ta'eefu wasiyyaa maal ilmoo kee guddifadhuuti ammaaf ilmoo kee jabeeffadhuu kottu jechuudhaan jechuudha dabarsi baabu jawaazi baaba baqaa ta'uti qawlul mariidi jechuun namni dhukkubsatu jechuun yookaan jechi nama dhukkubsatu baqaadha namni dhukkubsatu jechuun maal ana waj'un allaalataadha amma baaba biraa gallegaa namni dhukkubsatu jechuun isaa baqaadha allaalataadha bu'an gubadhe yaa rabbi dhukkubsadhe jechuun aw shadiidun takkaa dhukkubni koo jabaadha jechuun aw shadiidul waj'i dhukkuba jabaan narra jira bobataana dhukkubaa jira jechuun baqaadha aw maw'ukun takkaa lagdamaadhaan na rommisiisa kunoo qaama kana keessa deemee na sossocha na rommisiisa jechuun isaa baqaadha dhuguma kaa dhukkubsataadha waan ta'eef gaarii aw waarasaahu takkaaw yaa mataa koo jechuun baqaadha namni dhukkubsatu mataa kan koo jechuun isaa baqaadha wanaawi dhaalik waan kana fakkaatu yaa garaa koo yaa dugda koo yaa miila koo jechuun isaa baqaadha namni dhukkubsatu jechuudha yoo jedhe dilii wahii hin qabu jechuudha waan ibni mas'uud gaari ammoo wabayaanii ifa galchuu dubban annahu dubbiin laa karaahata jibbaan immoo hin jirugaa fi zaalika mazkuura san keessatti immoo jibbaan hin taane jechuudha mazkuura saniin keessatti jibbaan hin taane jechuudha gaariidha idhaa lam yakun yeroo hin taane alaa sabiili takhassuxi yeroo karaa rabbiin karaa qadara jibbuu irratti immoo hin taane kan inni akkana jedhu kun gaafa qadara jibbuu irratti hin taane jechuudha gaafa rabbiin dallansiisuu irratti gaafa hin taane akkana jechuu qaba mataa kuma himaalumaaf na dhukkube qadara mormuu gaafa hin taane jechuudha waidhaari ammas jechuudha mullifachuu gaafa hin taane aljazi'i sabirii dhabuu mullifachuu gaafa hin taane mataa wayina dhukkubaa yaa mataa koo jechuun hin ta'a gaafa immoo sabirii dhabuu mullifatte gaafa immoo rabbiin ofitti dallansiisuudha akkaneetti dhowwaadha jechuudha وعن ابن مسعود عبد الله المسعود الرانسي رضي الله عنه قال دخلت ننسيني على النبي اللهم صل على محمد وسلم ارقم ربي رنسيني
وهو على إرجما ربي يوعكو على أني ولتون جناني على ولتون إرجما ربي رنسين جرم مسعود على إرجما ربي ولتون جنان على إرجما ربي رمون إتو إرجما ربي رماجرون رسين لكو برا فمساتو إسا غاري دوبة فمسستو إسا ننتكي فقلت ننجريني إسا تكيتين جري إنك أتي لتوعك نولا تاجر تاين جرين وعكا شديدا رمين سجبا رماجر تاين جرين فقال نجد أجل إيه لقال نرمي سيساجر بدانا لكباجر إني أن أوعك نولا كما يوعك رجلاني أكنمني لما إسنر راهول أتو أكنمني لما إسنر راهول أتو ولا تاجري غاري دوبة مالي الجنان قدرين من لما سنرا ركوبسة ركوبسة تاجر جرير جماعة متفقون عليه بخاري مسلم غافا كنا ركوبس ركوبا جرو إماتشون غافا سبرير أبون تاني غافا قدر مرمون تاني بقى على جيتشون عن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قاري رضي الله عنه قال جاءني نتي دفه جيتشون eenyu natti dhufe jaa'anii natti dhufe jedha Sa'd ibn Abi Waqqaas natti dhufe eenyu natti dhufe jennaan Sa'd ibn Abi Waqqaas tu natti dhufe radiyallahu anhu qaala ni jedhe gaari jaa'anii jaa'anii natti dhufe jaa'anii natti dhufe eenyu natti dhufe gaa rasuulullah sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbii natti dhufe yacuuduni nagaafatuuf jecha natti dhufe min wajci dhukkuba kiyyarraa jechuudha ay li ajli sababaa dhukkuba kiyyaatiif jechuudha nagaafachuudhaaf ishtadda bii dhukkubni kiyya sunuu kanatti jabaate jechuudha faqultu nan jedhe balaga bii natti ga'ee jira maa taraa wanni ati gartu wa ana dhuu maalin ani immoo saahiba horiiti abbaa qabeenyaatiiti walaa yarisunii waanan dhaalu gaarii ولا يرثني وننا دالون جرو الا ابنتي انتلا كي يملي الا ابنتي انتلا كي يملي وذكر حديث دبته اچتي جچو نهمته جچو رسادون الله متفق عليه بخاري مسلم وعن القاسم وعن القاسم قاسم الرانسي وديس بن محمد قاسم محمد الرا قال نجر قاسم قالت عائشة نجت رضي الله عنها لنجب نسيرا فقيسو ورأساه ويا متاكو جنان ويا متاكو ياي فقال النبي اللهم صل على محمد وسلم اركما ربي نجت بل أنا ورأساه لك أن يمتاك يا متاكو جل اركما يا متاكو أنيو وذكر الحديث حديث دبته يجو رواه البخاري حديث كروديس مالي الجنان gizee jechuudha gaafa ordi kan kelle dhukkubsate dudda koo itti wayyoonis mataa koo jechuun uma jiru jechuudha maaliifi xiqqishoo see daanuu sallee na jalaa dhukkubaa jiraadha waan jedhan bucuusii qalbiin sii wayyaa deebitee gara kan sii dhiibte gara sii rifachuu dhuftee dhukkubicha irraanfatti jechuudha gaarii dabarsi ayyee baabu talqiini baaba qabsiisuuti almuxtadari isa dhufaa ta'e baaba qabsiisuuti isa dhufamaa ta'e yookaawu isa alaamaan du'aatti dhufe baaba qabsiisuuti
laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah qabsiisuuti bira ta'anii nama ajalli isaa ga'uu ka'e nama alaamaan du'aatti dhufee nama du'uudhaa ka'e bira teessi laa ilaaha illallah qabsiisuu laa ilaaha illallah jechisiisuu jechuu bar jal jetteedhuma bira teessi laa ilaaha illallah ajedhu si duuka. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارجما ربي نجري دوبا من كان نمني تاي آخر كلامه بودين جتشا إسا نمني تاي بودين جتشا إسا جناني مجرشان جتشا إسا نمني تاي لا إله إلا الله مجرشان جتشا إسا لا إله إلا الله نمني تاي دخل الجنة جنة سينا جل رسول صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد صحيح جتشود أديمني كنافو نمني ما جتشا إسا لا إله إلا الله أن ختمت الدنيا كنرى ور جنتات كنافو نمدو كي جتشود بريتي لا إله إلا الله جتشيفت وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي نجد لكنوا قفسيسا موتاكم دعاء كيسا قفسيسا جتشون أي من قرب نمديات إلى الموت غير دعاء نمديات malee du'aan akkamitti laa ilaaha illallah jedhe nama gara du'aatti dhiyaate laa ilaaha illallah jechisiisa rawaahu muslimuun muslim tadiisa kana odeesse jechuudha gaari kanaafuu ati gaafa bira teessee dhukkubsiiftee nama du'uu ka'u tokko akkasitti laa ilaaha illallah qabsiifta jechuudha dabarsi gaari baa dabarsi gaariidha باب جتشودا دبرست باب ما يقوله باب واني سجدوتي جتشو باب واني سجدوتي بعد تغميض الميت قارن ارقى الدعاء باب تغميض الميت جتشون ارقى الدعاء اجاول التقاب بوتي بودا ارقى دعاء ارقى نمدو اجاول التقاب بودا مال جتشو قبنم gaarii maal jechuu qaba eega du'aa ija isaa walitti qabee gaariidha duba sattaree ka'ee jechuu waan ummi salamaarraan si odeessa imbo'a laata dhiiroo boo'uu qabaa moo faarsuu qaba ija walitti qabee ka'ee maal gochuu qaba namni nama du'e ija walitti qabee ka'ee akkam gochuu qaba waan jedhamu haasofna waan ummi salamata radiyallahu anhaa qaalat dakala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallam ergamaan rabbii ni seene alaa abii salamata أبا سلمان رنسين وقد شق بصره حال جتشودا إجي إسا رقمتي حال إجي إسا والفود أمين حال إجي إسا والفود أمين جرون أبو سلمان رسين إرقمان ربي حال إجي إسا والفود أمين جرون فأغمضه إرقمان قد قبي جسا قال نجد قد قبي كي إن الروح روحين إذا قبض وقوفود أمين تبعه البصر إجكم رويدو كديمة جن إجكم بكروين رافون أم تلالة جن إن أجرك عيداني جن مدوا بر أواخنا تلفقا لبوتي دو كلالة جن فضج ناس نموني نئيني جتشون من آلي سارات شماني نموني أتشين غافو مرغما ربي كان جدو دؤوسا غافو برانو أبو سلمان إيان نموني فقال نجد إرغمان لا تدعوا على أنفسكم إن كدتنا ربو كيسان الرد إن كدتنا ربي لبو كيسان الرد إلا بخير خيري ملين كدتنا مالي في وان خيري ملي ربي إن كدتنا يروكنا خنا يا ربي دوكنا بوس دوكنا فتن جدنا يا رب إلا بخير خيري ملين كدتنا فإن الملائكة ملائكان يؤمنون آمين جدني على ما تقولون وانس إن جتن رت آمين جدن وان تأفو وانس إن جتن رت آمين جدنيتي غاريدا وانس إن جتن رت آمين جدن وان تأفو نكبلما وما خيري ملين كدتناي ثم قال يغناني جد إرغمان ربي اللهم اغفر يا ربي أرارمي لأبي سلمة أبا سلماتي يا ربي ديس ورفع درجته درجة إسا يا ربي والفود مع المهديين ورين أجيل فمني والجنين ورين في المهديين جتون أي مع المهديين ورين أجيل فمني والجن يا ربي صدر كاسا والفودي جركيست وقلفه إسا حفي يوكا بكبواتيف في عقبه هروت إسا كيست
waan inni booddeetti dhiisee deeme ilmaaniif warra isaa kanaan keessatti yaa rabbi ati bakka bu'iif fil ghaabiriina gaarii warraan hafan keessatti jechuudha warri hafan keessatti yaa rabbi warra hafaniif kanaan keessatti bakka bu'iifati واغفر لنا نوفس يا ربي أرارمي جد إرغمان وله إساف اللي يا رب العالمين يا ربي أعلما يا ربي أرارمي وافصح يا ربي بلسي له إساف في قبره ساكيزت يا ربي بلسيف ونور له يا ربي إساف اللي إفسي فيه قبره ساكيزت اللي يا ربي إساف إفسيه جد رواه مسلم تديس كانوا ديس كنافو نما إجازة ولتك أبديت دو إسي براجت شورا akkasitti du'aa kadhattaafi jechuudha. Gaariidha. Du'aa ergamaa gaafa sanarraa jedhanii hedduu qeebalamee waan takka wanni hafe hin jiru jedhanii booda ummi salamaa sanallee ismatu fuudhe akkasi. Baaba jechuudha. Maa yuqaalu inda almayyit baaba waan jedhamu dubbanna jechuudha nama du'e biratti. Omaa yaqooloho baaba waan isa jedhuuti. Mammaata lahu mammaata anhu namni isarraa du'e lahuun kun anuu ta'uu qaba namni isarraa du'e mayyituun du'aan namni gaafa isarraa du'e maal jechuu qaba namni isa jedhu haasofna jechuudha waan ummi salamata radiyallahu anhaa gaari ummi salamarraan si odeessaa radiyallahu anhaa allaan jibbana siirraa fageessu rabbiin isiirraa jaallatu qalatni jette duuba قال رسول الله اللهم صل على محمد وسلم ارغما ربي نجري إذا حضرتم أغوني بدقتني المريض دكوستا أغوني بدقتني دكوستا برا أغوني بدقتني أو الميت تكا نمدوي چيسو برا أغوني بدقتني فقولوا جدا خيرا وما خيري جدا وما غاري جدا فإن الملائكة يا أبو ملكاني يؤمنون آمين جدني جنان آمين جدني هاي على ما تقولون وان سنجتن الرت آمين جدني قالت نجد فلما مات وقم دوي أبو سلمان وقم دوي أتيت النبي اللهم صل على محمد وسلم إرقم ربي تنندفه وقم الندود أبديات إرقم ربي تنندفه فقلت ننجديني يا رسول الله يا إرقم ربي إن أبا سلامتا يا أبو أبان سلامادا ودما تدقمت دوت ديات جنوني دوئن جتشون كنتو ديات جنان قالني جي قولي جدي اللهم اغفر لي يا ربنا فرارمي جي وله إساف اللي أرارمي جدي إساف اللي جنان يا ربي أرارمي جنان يا ربي أرارمي جي إياه وأعقبني بكنا بوسي جدي بكنا رابي جدي منه يسرامو تكاو أبو سلمان راجنان بكنا بوسي جدين عقبي بكبوا جناني حسنة بكبوا غاري أبا منا غاري نمنا دال نمنا جنجرات نم أبا منا غدتنا جنجرات يا ربي بكنا بوسي جد إمبوينيتي فقلت ننجري فأعقبني يا رب فأعقبني الله أجمعين دعائي كان خرد جت مسلمان إرجما ربي إن بويني تيتي يا ربي بكا بو سلما كان وانغارينا أبو سيجري كدو أمو مجنان نكرد جت فأعقبني الله أجمع ربي بكنا أبو سيجت من هو خير لي منه نما أبا سلما رجعل بكنا أبو سيجت دعائي غافسنا ناكي بالي محمدا رسول الله محمدين رسول ربي بكنا أبو سي ربين جت سبحان الله رواه مسلم تديس كانوا ديس إنو ما شل مات الدنيا فاكر أرغت سنام بودا غاري غاف بامنا نمر دوي يوكا غافو رينا مانا وف نما جلا دوته وانغ غاري يچو برباچ يا ربي غاو بكا ركوتي نما غاري نابوس يا رب بكا بامنا خوتي كن نما غاري نابوس يچو رملي وي بامنا كو دو كنا فوت وركو دو كنا فوت يا الله جاني كدچو نوان هكذا كانت اذا حضرتم المريض يروركم ستابر دفتن الله أو الميت نما دوابره غاري يچو كان كيستي على شكي رتي حالة إنجتون راوي شك مالي غاري دوبا رواه أبو داود وغيره الميت بلا شك دعاء جتون كن شكي دا مالي تجرى جاء نواوين غاري دا وانا هايسين مران سيو ديستا نمني دي بسيبو وانا هايسين مران سيو ديستا غاري إن شاء الله مي بكا كان أبو الله
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق.